Seera uumamaa dhiiraa fi dubaraa ati beekuu qabduun sitti hima. Yeroo umuriin ishee 18 isheen filannoo baay'ee qabdi. Dhiirri garuu umurii isaa 18tti homaa waan tokkollee hin qabu. Yeroo umuriin ishee 25 ta'u jaalala barbaaduu eegalti. Dhiirri garuu yeroo 25 ta'u galmoota isaa milkeessuu irratti xiyyeeffata. Yeroo umuriin ishee 30 darbu dubarri qannasaa deemti. Dhiirri garuu yeroo 30 ga'u gatii qabaachuu eegala. Yaa dargaggootaa, jireenyi dubartii yeroo umuriin ishee 18 jalqaba. Jireenyi dhiiraa garuu yeroo umuriin isaatii 30tti jalqaba. Dubartiin gatii wajjin dhalatti. Dhiirri garuu gatii malee dhalata. Isheen gatii ishee kunuunfachuu eeggachuu qabdi. Inni garuu gatii isaa ijaarrachuu qaba. Dhiirri of danda'aa ta'ee uumame. Dubartiin garuu dhiira irratti hirkattu barbaaddi. Isheen gargaartudha. Kanaaf dhiironni waanta isin dursisiisuu qabdanii ofii keessan ijaaruu, ofii keessan jabeessuudha. Erga gatii keessan ijaartanii gara jaalalaatti dhufuu qabdu jechuudha. Durboonnis gatii qabeessummaa keessan eeggadhaa, hin balleessinaa. Wantoota gatii qabeessa kan biraa argachuu barbaaddan oluma seenaa, kan biraaf maatii ta'a.